Yooyyaa harka fuunee akkam jirtanii hordoftoota kiyya jaalatamuudhaaf kabajamoo nageenya araarri waaqayyoo lafaaf iddoo jirtantti isiniif haa baay'atu jecha anis moodeelistiin keessaa yookiin qaxaleen keessaan ishee lakkoofsa 8 nagaan jira isin nagaa jirtu alaamanni isaa namni jaarsa jaarti shooka cilfa biradistii hunduun agumaa miti egaa har'a oduu ajaa'ibaa wayii qabadhee dhufee jira jechaadha oduun kunis waa'ee obboleettii keenya quuftuurraa jechaadha ajandaa torbaan guyyoota kana keessa obboleettii keenya kana kan baasan safara biishati baasanii fidanii garuu namichi billaallee natti fudhate jettee mucayyoon tun boossee dubbatti hattoonni jechuudha ijoollee oromooti leebaan muzammilii fi usmee jedhaman san jechaadha laala hattuun kun uummata nama koo 30 irratti ashqaabbatee akka fedhite jechaadha akka fedhan ishee godhan rakkoo meeqa keessas dabartu isheen har'a baatee jirti waaqayyo ishee qarqaree achi baatee jirti jechaadha gin waa'ee ishii kanaan wal qabatee dubartoota hedduutti katabatte ijoolleen kun lamaan qabsiifamuu qabdiin jedha akka kiyyatti yoo seerri jiraata gara biyya baasaanii agaltee injiraan hooqqattu leeffitu argitanii ijoollee suudii keessaa hattuu warra humna ofiitiin jiraachuun barbaanne leebaa laala warra dafqa ijoollee shamarranii nyaattee bultu maal jedha seetan kaleessa laayifii irratti nama 730 irratti arabdichi birrii 70 riyaala 70 narraa qaba isa yoo kafalte malee mucayyoo sittiin kennu naan jedhe laal birrii nyaachuuf dura garuu riyaala 5,000 mucayyoo baasu walii galanku riyaala 5,000 ummanni walitti fuudhee liiv irratti mucayyoo wayiitirraa fuudhanii kennan jechaadha gisee mucayyoon tun baate inna duruma oromoon tun beektanii sabni biraa dhufee nu miidhu diinni nu miidhu arabni nu miidhu kan nu miidhu eenyudha nama keenya dallaalas ta'ee dembara irrattis ta'ee mana arabaatis gabbaasee kan nu miidhu oromoodha jechaadha argitanii diina keetii fi fira kee adda baafadhu yaa oromoo nama biraan eeggatiin isuma keetitu si nyaachaa jira oromoon guddina walii feenu hinaaffaa wal ajjeesuuf wal cabsuuf nama gadi wal godhuuf mee amma mucayyoon tun rakkattee affanamtee waggaa tokko mana waggaa lama erga biyya arabaa kana dhuftee waggaa lamaa kana keessa dararaa malee boqannaan arganne waggaa tokko mana arabaa hojjettee 8 ta'uu fididee achillee dhiira fakkaattee baadiyyaa badoo keessa baatee akka dhiiratitti dhiira fakkaattee hojjechaa turte jechaadha haa hojjettu isheen hojiidha gin rakkoo kana keessa baatee mucayyoon kun saba oromooti irratti ijoolleen tun hin qarqarra nuhuu fuuna jedhanii dubbatanii qaalii eeganii fakkeeffatanii intaltan of bira fidanii ka'anii gaafa dhuftee isaan bira geechuu mucayyootan akka hin taane godhan jechaadha ijoolleen kun itti taphatan oromoo irratti muudii qabatan riyaalli 70 kan maalitti kan namicha irraa isaa fuudhan yoo fuudhan dhimma quuftutiin maaltu walitti fide mucayyoon tuni wanni oromoon hubachuu qabu asirratti ijoollee kanarratti jechaadha mucayyoon tuni kan ishiin ittiin diraayivarii dhufte isaan umman irraa kafalee miti kan umman irraa kafale kan isaan immoo 70 kan maalitti sobdee arabdichaa walii galtee birrii nyaachuuf malee hattoonni kun duriyyeen suudii keessa kan hojjechuun barre kan gadi baatee hojii hojjechuun beenne jechaadha kan birrii namaa hattee jiraattu dafqa shamarraniitiin kan mana bultu jechaadha wanni sin beeku qabdan laala ijoolleen tun ammallee ijoollee meeqa boochiste yoo tana jarri tun qoratamuu qabdi dhugaa namni aayidii qabdan ijoolleen jidda jirtan jechaadha ijoollee kana lammeen nu qoradha usmeeni baaledha muzammiliin immoo ijoollee arsii shirkaati laala hattoota kan jechuudha dafqa shamarranii dhiiga gola namaa xab jettee fidde nyaachuuf jecha ammallee mucayoo miskiina rakkattee rakkoo keessa meeqa keessa dabartee dhufte irratti muudii qabatanii jechaadha wanni sin beeku qabdan oromoon ijoollee kanatti xiyyeeffannoo godha mucayoo kana baga rabbi harka isaanii baase mucayoon kun maal jettee har'a liivira dhufte ergachii baatee hawwii heeban bira geechee jirti hawwii fi mucaasan eenyu sabboona saasaasa isaan bira geessetti geen wanni sin beekuu qabdan mucayyoon tun rakkoo ishee irra gahee himachuun barbaanne maaliifi maal jettee oromoo wal ficcisiisuun barbaadu wanni narra gahees narra gaheera namtichi halbee natti ol fudhateera haa natti fudhatu malee halbee san jalaayis baheera rabbi na baasee asiin nagahee jira ammaaf kan gara fuula duraa bichaa furmaatanaaf godhaa malee waan kana dura jarri narraan gahanii kana jedhee dubbachuu hin barbaadu oromoo wal ficcisiisuun barbaadu ani nattaaf waan narra gahee jettee dubbatte jechaadha obboleettiin keenya kun
Mee ilaala rakkoo san keessa dabartee ofii rakkoo san keessa dhufteet ka ofii dhiistee waa'ee Oromoo wal fixuu dhoogguudhaaf dubbatte. Gara laafummaa laala shamarran teenya miskiina nama walitti hin buusu jettee jechaadha. Inna ishee achii baasan akka baatattis baatu Oromoo keenya mee wanni isin hubattan ilmi Oromoo tokko yoom garaa Oromoo dharaafa. Maa sobee duruma maa itti seena duruma nama biraa nama godhaa fi namni kun nama beeku nama baay'eetu jira biyya kana keessa namni hayyuu namni ID qabullee ID dubartii of bira qabatee dhaqee fuudhuu ka danda'ullee hedduutu jira Oromumtuu kas miidiyaa irratti beekamee hedduutu jira maaliif ajandaa maqaa of godhatanii tiniin ijoollee tana jala of godhanii birrii namaa nyaachuuf jecha micayyoo akkas godhan. Maa Oromootti qoosti ijoolleen kun maali ijoolleen garuu ijoolleen Oromoo kun biyya namaa keessatti illee humna ofiitiin hojjetachuun beektu teettee kadhatti teettee dubartoota irraa birrii nyaatte dubartii 2-3 fuudhanii walirratti goyoomsanii jechaadha. Manatti ol deebi'anii akka dhiiraa gadi bahanii hojjetan mana keessa taa'anii birrii shamarranii nyaatan kanaafuu isiniin tartuu bar mucaan kun birrii 70,000 riyaala suudii jechuudha birrii Itoophiyaatti hoo deebi'e miliyoona 6 jechuudha. Miliyoona 6 kana nama ajjeese immoo maal gochuu arabdicharraa fuudhe gaafin kiyya tokko kana lammaffaa immoo fuudhe eessa godhe birrii san maaliin godhe inde moo eessaa fideeta kaleessa gisee liif irratti micayyoo baasaniyyuu birrii 5,000 san malee birrii 7,000 kaffalee jedhe. Kan maalitu 7,000 kaffalu maari birrii 12,000 dhufti micayyoo mushwaaraan ka walii galame riyaala 5,000 namni akkamitti saba ofiitii irratti akkatti jabaatan nante ምን አይነት ትውልድ ናቸው ኡመተ ገራጀ በይ ኡመተ ቢኔሳ ወልፈካቱ በጣም ነማ ሳፈርቱ ኢሲ ወጅን ኦሮሞ ይመቹኑ ነመቃንሳ አርጊተኒ ነመረኮ ከሳ ፉዳን ቶኮ ፉርማተ ታታኒ ኦዶፍ ብረ ፊዳኒ ማይት ተባቲዩ ካጆለን ኩኒ ጮ ከናመለ ዋን ጎዳኒ ኦፍ ብረ ፊዳ አቺንጋምቴ ማልቱ ቤከም ጫዩን ገሩ ይመቹን በርባኔ ቦሴ Oromoo wal ficcisiisuun barbaadu wani narra gahees gaheera garuu lubbuu kooti nafee achi bahuu kiyyaaf galata rabbii kanaaf Oromoo wani naa gochuu qabdanii wani darbeera kanuma fundura anaaf bakka naa godha amma ajette dubbatte mcaa'uun kun jecha meelaala garuu Oromoo naga yoomii saba isaati irratti diina ta'a Oromoo naga yoomii walitti jabaata arannaanteen dabbara isiyaa yoomii saba keessan intal Oromootii irratti kana hojjettan ijoollee Oromootii irratti akka yoomii kana hojjettan yoom wal xiqqeessuu dhiistan baxaamitu nama jabbisiistu baxaami nama dabbartu dhugaa isi wajjin Oromoo himachuunuyyuu kana galabaa walitti qabnee biyya namaatitti illee miidhaan kanurra gahu dhugaa rabbiidhu amma kaleessa faaxee faa yookiin maakii faa ta'uu baatee habiiba faa ta'e daqiiqaan turan ijoollee sun lamaan qabamanii Itoophiyaa bu'an jechaadha. Maalifi birrii jarri gaafatan kun kaasaa birrii nama lubbuu nama baasee kaasaa jechuudha miliyoona 6 jechuun waan xiqqaa miti yoo dhuguma xiqqaate waggaa 10 hojjettee yoo fidde malee 10-20 hojjettee fidde malee sanii gaditti miliyoona 6 kun dhufa jedhee yaadu isaayyuu birrii amma sharafni amma jiru kanatti malee akka gisee dura gisee nu biyyaa baanu sharafni gadi birrii 5 sharafamu san akka sanodoo ta'e hin jiru kunuyyuu hin argamu. Inna yaa Oromoo keenya wanni isin beekuu qabdanii diinni keessan guddaan Oromoodha. Oromoo wal guddisuun barbaaddu. Oromoon rakkoo keessa wal baasuun barbaaddu. Hattuu bichaa warra taa'ee birrii shamarraniitiin nyaatu. Maal jedhanii erga micoon achi baatallee ka dhufanii maal jedhu akka arsiititti birrii shamarran irraa nyaachuudhaaf usmeen muzammil akka arsiititti bakka bu'u filannoo na bakka buufadha. Usmee immoo akka baareetitti bakka buufadha jettila leebaan jechuudha. Birrii kun ijoolleen rabbiin hojjettu bar durriyyeen hin hojjettu suudii keessatti teesseetiin birrii shamarranii nyaatti. Eessa isinii tartiree gaafa tokko dhukkubsate osoo rakkoon tokko irra gahe gaafa san ganaa uummata kadhatan gadi bahanii sadaqaa kadhatan jechuu har'an hojjetatanii taa'anii birrii namaa nyaatu. Sijjammaree erga teessanii nyaachuu maal gochuu biyyaa baatan kadhaa erga ta'e asfaaltii biyya keessa ni irteettanii nyaattanii kadhattanii nyaattanii biddeen dhabdanii biddeen takka dhabdu as dhuftanii dafqa namaa nyaachuuf jecha tonkoliin xaxinaa isin.
innaa kaniin asiniin jedhu jiraate Oromoon diina kee fira kee adda baafadhu. Namallee ijoollee shamarranii immoo kontiraata bahuudhaaf karoora qabdan rakkoo hamaa keessa kan jirtan jechaadha. Abadan namoota akkanaa kanarratti hin bahina. Keessattuu ijoolleen lafa dheeraadhaa dhuftan ijoollee akkanaa biratti hin bahina. Ijoolleen magaalaa Riyaadii, ijoolleen magaalaa Jiddaa, magaalaa gurguddoo keessa warri jirtan rakkoon qabu gadi baatanii taaksii qabattu. Taaksiidhaan namoota shamarranii bituun walii galtanii shamarran biraa dhaquu dandeessu jechaadha taaksiidhaan. Garuu ijoolleen akkama quuftuun safara quuftuun baatee baadiyyaa fagoo kana deemsa sa'aatii 4 deemsa sa'aatii 5 deemsa sa'aatii 7 fa'aa deemsisu kana neekes jettanii ijoollee kanniin irraan hin deemina. Yoo madaamin keessan isin rakkiftellee yoo rakkoon cimaan isinirra jiraatellee poolisiitti dawwaladha. Poolisiitti dawwaladha bakka akkanaa kana hin bahina namoota akkanaa kana irratti jechaadha. Kunuu yoo anuma uummanni jedhee yeeyisiiseeti malee silaa sanitti ta'ishiitti taphatti ijoolleen kun cahuu kanatti ofirratti fiddeetti taphatti ture. Kanaafuu baga Rabbi harka isaaniitti ishee baasee shamarran keenya yoo rakkoon jiraate kontiraata keessatti illee poolisiitti dawwaladha. Yoo dide gadi bahiitii harka poolisiitti kennadhu biyya abbaa kee gali malee durriyyee akkanaa biratti baatanii miidhaa ofirraan hin geechisina jechuun barbaada. Kanaafuu waan dhaggeeffataniif galatooma. Warroonni chaanela Eebbisaa Entertainmentiidhaaf haarawaa taatan laayikii, sheerii, saabskiraayib godhaa. Nu bira dhaabadhaa isiniin jenna. Yaada qeeqa yoo qabaattan koomentii jalatti nu barreessaa. Balballi inbooksii keenya yeroo kamiyyuu banaadha. Galatooma. Laayik gochuun hin raaffatinaa. Garuu waan gammaasuuf na dogongorree dhiifama isiniin jenna.